Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota naanii Toob jirra jirtu baga jiraattanii. Isiniin jedhaa har'as viidiyoo tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Warri yuutuuba kanaaf chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii naaf ta'an isiniin jedhaa. Achumaanuu koomentii akkanaa keessan anillee akkasiniif deebisu. Warri maatii taatanii jirtan immoo laayik gochuu hin dagatinaa, kabajaa fi jaalalaan isiniin jedhaa. Gara viidiyoo kiyyaatti isin dabarsaa. Innis har'a maal isinii qabadhe akka nufe beektu. Inab waan jedhamu ni beektanii jamukaa kana jechuudha. Kana waliin ilaallaan isiniin jedhaa. Ija isaa akkuma argitan kana bakkeedhaa kunnee miiccinee dhiqnee nyaachuu dandeenya. Cuunfinees asiira isaa yookaan juusii dhuguu dandeenya. Har'a immoo kan isinii qabadhee dhufe baala isaa akkamitti akka nyaachuu dandeenyudha isiniin jedhaa. Egaan baala isaa akkuma isin argitan bakkeedhaa kunnee baala isaas miiccinee akkasumas bishaan danfisnee bishaan danfaa keessa buufnee utuu hin bilchaatin jechuudha. Xiqqoosii labba goonee akka laafeen of maramu akkanatti utuu bareechee hin bilchaatin irraa baasnee marra jechuudha. Kan akkasumaan sagalee malee isiniif waraabaa dhaggeeffadhaa. Achumaanuu itti fayyadamna isiniin jedhaa. Koomentii jala naa kaa'aa waan badellee waan qajeelellee isiniin jedhaa. Yaa kan rabbii keetiif gugguuftu fuula ta'uu badhaafamtee uummata rasuula ergamaa rahmataaleen ija kuula nama isaan jaallatu jezaan isaa tula namni waan jaallatu yaada olee bula ammas nuufa dabalu mahabbaa rasuula salaatu min Allah wa salaamu alaa arganni ergamaa jaa haga'u ergaan koo bakka jirtanitti baadiyyaa magaalaa baddaa gammoojjitti naa dhagaa dargaggoodhaaf dargaggeettiin waan irra dirqama hiteen irratti akkuma ilmiin diinii baramaa jirutti barnoonni ammayyaa feeran urgatti bakka kanaa laafnee jirra dhugumatti ulaa kanaan diinii keenya waa mudatti gaarii nuti uffatti nuun jetti wallaala arganni ergamaa jaala. Baridhannoon keenya nabi Muhammadi isaanitti dachuun beekumsa barbaaddi. Ilmaan lafa guutuun qofti maal fayyaddi? Addunyaan barattee barnoota harkaa qabdi. Yoo nu duubatti hafnee sharriin nu gammaddi. Irra caalaan duniyaaf jiraachuuf taabdi. Kan maal quba qabdi barattus jaahilaa arganni ergamaa jaala. Jaahiliyyaa Awurooppaa tarreessu tuttuqaa dursuuraadhaan kaaftee diinii keenya kuuka zamanammaa waa'ee ergamaa Xooliqaa eenyummaa rasuulaa waan balleessu maqaa fiilmii hojjetanii gurguran maallaqaan qabsoottuma jiraa warri qalbiin kakaa kan isaanii maqaan dorgoddise maulaan arganne ergamaa jaala nagaaf rahmanni isaan irraa jiraatu malaayina lubbuun fida isaanii baatu ergamaa rahmataa hundaaf laftee baatu waggaa 1,400 guutuu hordoftoonni isaanii dabalaa jiraatu waan rabbiin ol qabee qabuun hin taatu nagaaf rahmanni isaan irraa jiraatu malaayina lubbuun fida isaanii baatu ergamaa rahmataa hundaaf laphee baatu lubbuun koo ahliin koo fida isaanii baatu waggaa 1,400 guutuu hordoftoonni isaanii dabalaa jiraatu waan rabbiin ol qabee qabuun hin taatu. Akka fedhe taatu san dabalaa bulaa arganne ergamaa jaala. Aduwwiin isaanii yoomuu adamaatu maaluu gootu maqaan isaaniin xiqqaatu beekamaadha akka dubbiin faallaa taatu zabanaaf muhabbaan isaanii. Aduwwiin isaanii yoomuu adamaatu maaluu gootu maqaan isaaniin xiqqaatu
beekamaadha akka dubbiin fallaataatu bara maqaan isaanii addunyaatti ol kaatu zabana mahabbaa isaanii fabaatu amma dur daraan akka nuuf jabaatu seenaa isaanii baruun hundarraa jiraatu beekumsa jabaatu taariikni rasuula arganne ergamaa caala. يا رسول الله يا حبيب الله